daandiin jireenyaa yeroo yerootti kan isiniif dhiyaatu barsiisa sagalee Waaqayyooti. Akkam jirtu nagaa Waaqayyo Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isiniif haa baay'atu. Kun kukuuf kumarraadha. Guyyaa irratti immoo waa'ee karaa jireenyaa isa ta'e, waa'ee dhugaa isa ta'e, karaa isa ta'e walii wajjin ilaalla. Sagaleen Waaqayyoo karaan jireenyaa tokko qofa akka ta'e dubbata. Karaan kun isa kam walii wajjin ilaalla wajjin tura. Maqaan Waaqayyoo Waaqa jiraataa kan galateeffame haa ta'u. Macaafa qulqulluu keessaa dubbiin irra dhaabbannee har'a dubbannu Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 irra isa jirudha. Boqonnaa 14 lakkoofsa tokkooti amma 6tti erga dubbisee booda wanti afur qulqulluu jedhu walii wajjin ilaalla. Yesuus itti fufee jedha. Erga bartoota isaa taasaa ture booda kan inni jedhedha kun. Bartoota isaa wajjiniin ture, isaanii wajjiniin deddeebi'aa ture. Isarratti itti fufee jedha erga isaanii wajjin ture booda. Itti fufee bartoota isaatiin garaan keessan hin raafamin. Waaqayyootti amanaa, anatti amanaa, mana abbaa koo keessa iddoon jireenyaa baay'eetu jira. Utuu inni jiru ta'e isinitti nan himan ture. Iddoo jiru sana isiniif qopheessuudhaaf nan adeema. Yommuun naqee iddoo sana isiniif qopheessus iddoodhuma ani jiru isinis akka jiraattaniif deebi'ee dhufeetan gara kootti, gara ofii kootiitti isin fudhadha. Lafa ani dhaqu karicha achi geessus hin beektuu jedhe. Toomaas immoo yaa Gooftaa eessa akka dhaqxu hin beeknu. Karicha immoo attamitti hin beekuu dandeenya jedheen. Yesuus deebisee karichi dhugaan jireenyis ana. Ameen. Anaan yoo ta'e malee eenyuyyuu gara abbaa hin dhufu jedhe. Biyya lafaa kanarra deddeebi'ee tajaajila isaa yeroo tajaajilaa turetti ergamoota isaa wajjin deddeebi'aa yeroo turetti kanatti dubbata. Yeroo inni biyya lafaa kanarraa deemuun ga'aa waan dhufeef akka inni ga'e yeroo hubate kanatti dubbata. Ituu hin deebiin fuuldura jechuudha. Lafa amma ulfinaan taa'ee jiru kana dhaquudhaatiif yeroo inni dubbatu ture. Nan deema mana abbaa kooti, mana abbaa keessanii, haleluuyaa! Mana abbaa keenya, haleluuyaa! Iddoo isa jiru sana nuuf qopheessuudhaaf yeroo deemuu fedhu kana dubbata ture. Haleluuyaa. Maqaan Waaqayyoo kan galateeffame haa ta'u. Ameen. Mana abbaa keenyaa keessa iddoo jiru sana inni dubbatu. Iddoo sana dhaqeen isiniif qopheessaa. Garuu deebi'ee dhufeen immoo isin fudhadhaa. Ameen. Karichis isa kamatti akka ta'e isinittan hima. Karichi eenyudha? Ana jedhee yeroo itti dubbatu argina iddoo kanatti. Karichi ana yoo ta'e malee eenyuyyuu gara abbaa hin naqu yookaan immoo hin dhufu yeroo inni jedhu argina gaa. Gara iddoo kanaatti deebi'uu keenya yookaan iddoo kanarratti dubbachuu keenya fuuldura iddoo tokko macaafa qulqulluu keessaa si yaadachiiseen gara kanatti deebina. Filmaata yeroo namoota fuuldura kaa'aa ture. Saba Israa'el, saba foote dura filmaata kaa'e yeroo itti dubbatu Waaqayyoon argina. Seera keessa deebiifaa keessatti yookaan immoo macaafa kakuumoofaa keessatti yeroo adda addaa yeroo itti dubbatu argina. Keessa deebii boqonnaa 11 yoo dubbifattan, keessa deebii boqonnaa 30 yoo dubbifattan kana hin argitu. Karaa eebbaa fi karaa abaarsaa si fuuldura kaa'e irratti hin jala ture. Filmaati garuu adeemuuti hankeessanii jechuudha. Yoo dubbii kootti qabamtanii jiraattan, yoo abboommii koo eeddan, yoo na jaallattan eebbatu si fuuldura jira. Yoo kanaa achi immoo abaarsa jedha ture. Jireenyaa fi du'atu si fuuldura jira jedha. Iddoo biraatti immoo gaarii fi jireenya, hamaa fi du'a. Gaarii fi jireenya, hamaa fi du'a. Kana lamaantu si fuuldura jira jedha. Yoo natti qabamtanii jiraattan, yoo nan jaallattan, yoo abboommii koo eeddan, yoo dubbii koo eeddan, isa gaarii isa jireenyatu isiniif ta'a jedha. Isa gaarii sanatu isiniif ta'a jedha. Eebba sanatu isiniif ta'a jedha. Isa eebbaa fudhattuu jedha. Isa jireenyaa fudhattuu jedha. Isa gaarii ta'e fudhattuu jedha. Haleluuyaa. Iddoo biraatti immoo macaafa qulqulluu keessaa yoo ilaalle waa'ee karaa gaarii fi karaa hamaa, karaa qajeelaa fi karaa jal'aa hin argina. Saamu'eel isa jalqabaa boqonnaa 12 lakkoofsa 23 irratti Saamu'eel yeroo akka isa argina. Karaa isa gaarii fi isa qajeelaa isin nan barsiisaa jedha saba Israa'eliin. Karaa isa gaarii fi isa qajeelaa isin barsiisaa. Innis karaa Waaqayyoo. Karaa Waaqayyoo wajjin jiraachuun isin barsiisa ittiin jedha ture. Maal jechuudha kana jechuun karaa gaarii fi qajeelaan isin barsiisa jechuun karaan jallaan jiraa jechuudha.
karaa jallaan karaa hamaan yookaan immoo karaa gadheen akka jirudha kan nuyi hubannu asirratti lamatu jira lamatu jira jechuudha karaa lamatu jira karaa isa gaarii sana isa qajeelaa sana isa jireenya isiniif ta'u isa isin bara dheeraatti hin jiraattan isa isin waaqayyo wajjin ittiin jiraattan pireezensii waaqayyo keessa isa ittiin jiraattan isa isin waaqayyo wajjin jiraattan tokkummaa waaqayyo keessatti isa isin ittiin jiraattan isin barsiisaa jedha inni faarsaa 119 barreesse sila akkana jedha lakkoofsa 4 irratti ajaja kee keessaa hubannaa nan argadha dubbii kee keessaa hubannaa nan argadha Amen. ajaji kee dubbiin kee hubannaa naaf kenna jedha Hallelujah. ajaja kee keessaa hubannaa nan argadha kanaafis karaa sobaa hundumaa nan jibbaa jedha hubannaa kanaan hubannaa dubbii waaqayyoo keessaa argamuun hubannaa macaafa qulqulluu kana keessatti isa barreeffame keessaa argamuun karaa sobaa nan jibbaa maal jechuudha asitti immoo karaan sobaa jira karaan dhugaa jira jechuudha namni hubannaa kana qabu namni hubannaa dubbii sagalee waaqayyoo keessaa argate namni hubannaa dubbii sagalee waaqayyoo keessaa yookaan immoo ajaja waaqayyoo abboommii waaqayyoo keessaa argate karaa sobaa sana hin jibba jechuudha Yes. karaa isa kamiin filata karaa isa dhugaa filata Amen. kan hubannaa waaqa biraa ta'een hubannaa waaqayyo biraa ta'een inni guutame inni hubannaa sana argate karaa sobaa irra hin deddeebi'u jechuudha yeroo hubannaan sun nuufitti yeroo hubannaan sun nuufitti karaa sobaa sanarraa hin galagala jechuudha maqaa waaqayyoo galateeffame haa ta'u Hallelujah. gaafa hubannaan sun nufu karaan sun soba ta'uusaa hubata jechuudha gaafa hubannaan sun waaqayyoo biraatiitti ifu karaan sun soba ta'uusaa hubata jechuudha karaa sobaa sana maal godhe gaasa booda nan jibbee jedha namni waaqayyoo kun namni kana barreesse namni faarsaa 119 barreesse faarfannaa 119 barreesse kuni nan jibbee karaa sobaa nan jibbee karaa sobaa nan jibbaa karaa sobaa erga jibbee karaa dhugaa filate jechuudha wangeela Maatiyos gara kakuu haaraa dhumna wangeela Maatiyos boqonnaa 7 yoo ilaalle lakkoofsa 13 gooftaan keenya Yesuus Kiristoos karaa lama yeroo inni lafa kaa'u argina namootaaf karaa lamatu jira jedhe isaanis karaa gara badiisaatti geessuu fi karaa gara jireenyaatti geessuutu jira jedhee dubbata boqonnaa 7 lakkoofsa 13 irratti inni tokko eessatti geessa jireenyatti geessa inni tokko badiisatti geessa karaa lamatu jiru lamaanuu bakka itti galan bakka ga'aan qabu galma qabu bakki galmi isaanii completely adda adda inni tokko gara jireenya bara baraatti geessaa inni tokko gara badiisaatti geessa yookaan immoo gara du'a bara baraatti geessaa kan nama dhibu karaa inni tokko bal'aadhaa yookaan immoo boochoo karichi boochoodha gara badiisaatti geessa karichi boochoodha kellaan isaa yookaan balballi isaas bal'aadha keessa fiiguuf namaaf ta'a jechuudha irra fiiguuf namaaf ta'a jechuudha akka barbaadan irra ta'uudhaaf namaaf ta'a jechuudha karaa inni tokko garuu jedha dhiphoodha balballi isaas yookaan kellaan isaas rakkoodha jedha karaa isa bal'aa sana isa boochoo sana isa balballi isaa bal'aa ta'e sana kan argatan danuudha baay'ee karaa isa tokko garuu kan argatan namoonni isa argatan garuu muraasaa jedha karaa isa bal'aa sanarraa akka barbaadan fiiguutu jira isa bal'aa sana keessa hafuurri waaqayyoo hin jiru waaqayyo achi hin jiru waaqayyo iddoo hundumaa akka jiru beekamaa iddoo hundumaa jira karaa isa bal'aa sanarra hin jiru jechuun eegumsi isaa achi hin jiru feelooshippiin godhu geggeessaan isaa achi hin jiru jechuudha maaliif karaa isa bal'aa sanarra cubbuutu jira waaqayyo immoo cubbuun jaallatu waaqayyo cubbuu waan hin jaallanneef iddoo sanatti argamuun barbaada yookaan immoo iddoo sanatti tokkummaa uumuun barbaada akka barbaadan fiiguutu jira jaalala biyya lafaatu jira hawwii fooniitu jira hawwii foonii bakkaan ga'utu jira fedha foonii bakkaan ga'utu jira safuun hin jiru
sodaan hin jiru, maallaan jechuun maallaan jedhuun hin jiru. Xuraa'ummaa jira, ejjatu jira, sobatu jira, hannatu jira, ajjeechaatu jira, yakkatu jira. Waaqayyo iddoo cubbuun hin jiru. Cubbuu hin jibba waan ta'eef. Karaa isa dhiphaa sanarra garuu safuutu jira, maallaan jedhuutu jira, Waaqayyoon sodaachuutu jira. Maqaan Waaqayyoon galateeffame haa ta'u. Waaqayyoon sodaachuu, Waaqayyoon jaallachuutu jira. Iddoo akkasitti Waaqayyo argama. Maqaan Gooftaan galateeffame haa ta'u. Hallelujah. Lakkoofsa 14 achuma Maatiyuus boqonnaa 7 irratti lakkoofsa 7 irratti maal jira? Lakkoofsa 14 irratti jechuudha godhanaalisa. Lakkoofsa 14 irratti maal jira? Karaa isa dhiphaa sana filadhaa. Karaa isa dhiphaa sana fo'adhaa.